Jiraattonni qaroo dhabeeyyii ta'uu isaaniitiif naannichatti kan argamuu fi muka humna addaa qabaa jechuun amanan akka sababaatti kan eeran yoo ta'u, gara muka kanaatti namni yookiin lubbuu qabeeyyiin kamiyyuu ilaale battalumatti ijji isaanii ni jaamaa jedhu. Ilaalchi kun garuu daa'ima erga dhalatanii guyyoota lamaa qofa kan ta'an eessaa fi karaa kamiin muka kana ilaalanii ijji isaanii jaamaa gaaffii jedhuu fi deebii kan kennu miti. Haa ta'u malee jiraattonni qaroo dhabeeyyii ta'uu isaaniitii fi itti gaafatamummaa qabaa kan jedhan dhala namaarraa darbee ija bineensotaa fi simbirroowwanii ni balleessaa yookiin ni jaamsaa kan jedhanii fi mukti abaaramaan kun abaarsaa fi adabbii kana caalan nutti fiduu danda'a jechuun sodaachuun muka kana namni garaa kutatee muruu fi kan ka'e hin argamne. Kabajamtoota hordoftotaa fi maatii chaanaalii keenya dhimma har'aa qindeeffanneen olaantummaan biyya kaaba dhihaa Afrikaa gammoojjii Saaraa keessatti kan argamtu biyya Mooritaaniyaa keessatti mandara xiqqoo tokko keessatti jiraattota argaman keessaa walakkaa ol kan ta'an qaroo dhabeeyyii kan ta'an akkasumas addunyaa irratti haala wal fakkaatuun dhala namarraa eegalee hanga bineensotaatti jiraattonni qaroo dhabeeyyii biyyoota itti argaman hedduu keessaa muraasa isaa isiniif qooduuf jaallanneerraati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Namoonni sababii adda addaatiin qaroo dhabeeyyii ni ta'u. Muraasni isaanii yeroo ulfaatti rakkoolee garaagaraatti gahuun dhalachuunis ta'uu ni danda'a. Kaan immoo erga dhalatanii umurii muraasaan booda balaan yookiin immoo dhibeedhaan agartuu isaanii ni dhabu. Sababii kanarraa addateen immoo naannoo namoonni jiraatanitti sababa biqiltuutiin yookiin bineensa bosonaatiin yookiin ilbiisotaatiin keemikaalonni ija keenyaa fi summii ta'aniin daa'umsaanii booda ijji isaanii kan jaamu ni jira. Darbee darbee immoo maatiin qaroo dhabeeyyii ta'anii sanyii yookiin DNA dandeettii agartuu keenya daangessuu gara ijoollee isaaniitti wayita dabarsanitti maatii sana keessaa harki caalu agartuu yookiin ijji jaamuun ni mudata. Qaroominni sababa daddarbaa DNAtiin dhufan immoo koorniyaa irratti kan hundaa'edha. Fakkeenyaaf kibba Ameerikaatti kan argamtu Peeruu keessatti mandarri qaroo dhabeeyyii jedhamtu ni argama. Gaarreewwan dhedheeraa Peeruu keessatti kan argamtu mandara moggaasaa maqaa Paaraan qabdu kun jiraattota ishee 8 keessaa tokko dhibee qaroo dhabeeyyii sanyiitiin yookiin DNA'n darbuun kan tuqamudha. Walumaa galatti maddi dhibee kanaa waan hin beekamneef dhibee sanyiin darbuudha. Bishaan dhugaatii irraa dhufuudha moo akka tasaa abbootiin keenya waaqa uumamaatiin adabamanii ta'uu danda'a? Gaaffiiwwan jedhan ammas deebii argachuu hin dandeenye. Kan nama ajaa'ibu jiraattonni mandara kanaa waggoota 100 olii fi rakkoo agartuu dhabuutiin yookiin immoo qaroo dhabeeyyiitiin dararamaa turaniiru. Mandara kanatti dhiironni naannoo umurii 12 wayita gahan rakkoo qaroo dhabummaa kan isaan mudatu yoo ta'u, sababiin isaas reetiniitis pigmentoos jedhama. Dhibeen kun dhiirota qofa miidhuu fi dubartoonni immoo DNA kana qaama isaanii keessatti baatanii kan turanidha. Dhiira wayita dahan garuu dhibeen kun hojii isaa ni eegala. Rakkoon akkasii kun teekinooloojii yeroo ammaatiin furmaata argachuu kan danda'uu fi wallaansa DNA yookiin jiin editingidhaan dubartoota DNA kana baatanii deeman adda baasuun dandeettii miidhaasaa hir'isuun furmaata kennuun ni danda'amaati. Biyya Peeruuttis kan taasifame kanuma. Sanyii gosa Zaapaateekiif bakka jireenyaa kan taate mandarri kun mandara Peeruu Paaraan irraa adda kan taasisu lubbu qabeeyyiin kamiyyuu dabalatee qaroo dhabeeyyiidha. Mandaratti yookiin ganda kanatti daa'imman wayita dhalatan ijji isaanii arguu danda'anii kan dhalatan yoo ta'u, guyyoota 1 yookiin 2 booda garuu ijji isaanii ni jaama yookiin qaroo dhabeeyyii ni ta'u. Dhimmi jiraattota kanaa ogeeyyota saayinsiis ta'ee namoota idilee taajjabuuf illee kan wal dha'uu fi mandaratti yookiin ganda kanatti daa'imman wayita dhalatan ijji isaanii arguu danda'anii kan dhalatan yoo ta'u, guyyoota 1 yookiin 2 booda garuu ijji isaanii ni jaama yookiin qaroo dhabeeyyii ni ta'u. Dhimmi jiraattota kanaa ogeessota saayinsiis ta'ee namoota idilee taajjabuuf illee kan waliin dha'uu fi bitaa galchaa kan ture yoo ta'u, hundumtuu gama isaaniitiin sababii ka'umsaati kan jedhu ni darbatama. Jiraattonni naannichaa ijji isaanii jaamuu isaatiif naannichatti kan argamuu fi muka humna addaa qabaa jedhanii kan amanan akka sababaatti kan eeran yoo ta'u, namni yookiin immoo bineensi muka kana ilaaleeyyuu ijji isaa ni jaamaa yookiin qaroo dhabeeyyii ta'aa jedhu. Ilaalchi kun garuu daa'imman erga dhalatanii guyyoota 2 hin caalles karaa kamiinii muka kana arganii jaamsaa gaaffii jedhuu fi deebii hin kennu. Haa ta'u malee jiraattonni
ganda kanaa sababiin yookiin kaa'umsi qaroo dhabeeyyummaa isaaniitiif muka abaaramaa kanaa jedhanii kan amanan yoo ta'u, kana caalaa abaarsa nutti fiduu danda'a jechuunis sodaatu. Saayintistoonni dhimmichaa fi ibsa wayita kennanitti immoo onkoosarkiyaasis kan jedhamuu fi akankireettii yookiin paaraasayitii qaroo dhabeeyyii fiduun kan uumamudha jedhu. Tisiisni gurraattiin paaraasayitii yookiin immoo akankireettii kana baattii deemtu nama tokko wayita ciniintutti yookiin idditu dhibee kana ni dabarsiti. Kunis ta'ullee akankireettiin kun biyyoota itti argamtu kan akka Itoophiyaa, Yemanii fi biyyoota biroo keessatti dabalatee haala wal fakkaataa fi babal'ina hagasiitiin maaliif hin mul'anne gaaffii jedhu ni kaasa. Dhibeen kun qorichaan fayyuu kan danda'u ta'uu isaan immoo dhimma biraa wal mormisiisudha. Mootummaa Meeksikoo rakkoon kun naannoo yookiin haala teessuma lafaa irraa furmaanni argamuu ni danda'ama jechuun miseensota gosa kanaa gara naannoo biraatti qubachiisuun kan yaale yoo ta'u, sababa rakkoolee hawaasummaa adda addaatiin milkaa'uu hin dandeenye. Yeroo ammaa mandara kana keessatti jiraattonni 300 ta'an balbala seensa qofa malee manneen foddaa hin qabne 70 ta'an keessatti furmaata tokko malee ifa lapheen durfamaa jireenya isaanii tirachaa jiru. Biyyoota Ameerikaa kibba biiroo fi Meeksikoo irraa kaanee gara kibba bahaa Eeshiyaa kan taate Veetinaamitti haa imallu. Kutaa biyya Veetinaamitti akkasuma mandarri yookiin gandi Fiinch jedhamtuu fi jiraattota 1,000 kan qabdu kan argamtu yoo ta'u, jiraattonni 1,000 kunneen hundinuu qaroo dhabeeyyiidha. Jiraattonni ganda kanaa madda rakkoo isaaniif kanadha kan jedhanis shunkurtii naannoo sanatti biqiluu fi foolii cimaa kan qabuun jechaa yoo jiran, harki caalu garuu yaada kana gama biraatiin ogeeyyonni saayinsii hawaasummaa gama isaaniitiin immoo haala akkamiin akka wal qabatu adda baasuun tarreessuu yoo dadhabanis jiraattonni mandara kanaa rakkoo qaroo dhabdummaa kana kan isaanitti fidu hiyyummaadha jedhu. Biyya ardii keenya Afrikaa kan taate Mooritaaniyaatti yoo ceenus dhimma wal fakkaataa arganna. Miseensonni gosa Mooritaaniyaatti argaman kunneen rakkoo qaroo dhabdummaa qabu. Gandi kun gammoojjii Mooritaaniyaa keessaa fagaattee kan argamtu magaalaa Koombii jedhamtu yoo ta'u, jiraattota ishee 2 keessaa tokko qaroo dhabeeyyiidha. Bakka kanatti qaroo dhabuun taatee yeroo dhiyootti uumamuu kan jalqabe akka tasaa yookiin immoo diqqaan kan uumame osoo hin taane dhaloota hedduu ce'ee kan dhufee fi haalli itti jalqabeessi jechaan dhaloota irraa gara dhalootaatti kan darbe yoo ta'u, yeroo ammaattis dhaloota jiraniin afaan guutuun osoo waan tokko hin hirritin kan dubbatamudha. Mooritaaniyaan haalli teessumaa olaantummaan qaama gammoojjii saaraatiin kan guutamtedha. Hawaasni biyyattii gosawwan kunneen kan hundeeffame yoo ta'u, tokkoon tokkoon gosa mallattoo addaa ittiin ibsamu qaba. Daalii Kumbeen magaalaa guddittii biyyattii Mooritaaniyaa irraa kiiloomeetira 1,000 fagaattee kan argamtu yoo ta'u, biyya ijaan ilaaluu hin dandeenye jechuun waamamti. Jiraattonni mandara Daalii Kumbee kunneen rakkoo qaroo dhabdummaatiin rakkoo dhalootaa hedduu ce'ee dhufeen dararamaa kan jirtu yoo taatu, hanga ammaattis maddi rakkoo kanaa argama saayinsiitiin furmaata argachuu hin dandeenye. Shakkiin jiru garuu rakkoo bishaan irraa madduudhaa kan jedhus kan hammatame yoo ta'u, tarii calaqqisni cirrachaa yookiin ashwaa gammoojjii saaraa irraa uumamuun ta'uus akka danda'us eerameera. Namoonni naannoo sanaa garuu seenaa isaanii qofa kan jedhan qabu. Seenaan kunis dhaloota 10 duratti mandara Daalii Kumbee keessatti dubara tokkotu turte. Dubarri kun fayyaa guutuu kan qabduu fi agartuu fayyaa qabdi turte. Dubarri kun umurii qaamaa wal hormaataatii fi geessee ni heerumti. Yeroo inni ulfooftu gahee uumamni kutaa addunyaa biraarraa dhufee ishee bira dhufee ergaa akka qabus itti hima. Ergaan kunis daa'ima humna olaanaa qabuu fi mootii ta'u ni deessa. Garuu immoo mucaan deessu kun qaroo dhabeeyyii ni ta'a. Dhaloonni isaan duba dhufus akkasuma qaroo dhabeeyyiidha jedhaani. Akkuma jedhametti mucaan deessee qaroo dhabeeyyii ta'ee dhalate. Sanaan boodas daa'imni dhalatu hundi qaroo dhabeeyyii ta'e. Wanti hundumtuu kan ta'e eeyyama waaqaatiin waan ta'eef eenyumtuyyuu homaa gochuu hin danda'u. Akkuma jedhamettiyyuu mucaan jalqaba dhalate nama dhaga'amummaa fi cimaa qabu ta'e. Gochawwan namoonni ijaan arguu hin danda'an hunda hojjechuu hin dandeenye raawwachuu jalqabee ture. Fakkeenyaaf boollawwan bishaanii gammoojjii Mooritaaniyaa keessatti argaman hunda bakka isaanii adda kan baasee fi kan bishaan baases isumadha jedhama seenaan dubbatamu. Daalii Kumbeetiif mootummaan biyyattiinis ta'e dhaabbilee garaagaraatiin kan dagatamtee fi naannoon sun turistootaanii yookiin daawwattootaanii yookiin immoo keessummoota birootiin
daawwatamuu fi carraan qabdu gadi aanaadha. Sababii kanaatiin jiraattonni kunneen namoota haaraa naannoo sana dhufan baay'ee kan shakkan yoo ta'u, haleellaa gatii addaa kaffalchiisuu danda'us raawwachuu ni danda'u. Ogeessi saayinsii hawaasummaa seenaa hawaasaa kunneenii addunyaa birootiif qoode tokkos sodaa haleellaa armaan oliitiin eeraman walqabatee gara naannoo sanatti kan imalees biyyattiitti miseensa hedduu fi dhaga'amummaa olaanaa kan qabu gosa Badawiin jedhamu irraa nama argameen konkolaachisuun ture. Konkolaachisaan kun namoota daawwatan irratti ulaalamuu fi miidhaan biroo gahuu danda'u tarreessee of eeggannoon kan beeku waan ta'eef tarkaanfiiwwanis akka fudhate ni ibsa. Naannoo baadiyyaa Mooritaaniyaatti lammiileen biyyoota lixaa keessumaa kan Ameerikaa isaan biratti maqaa gaarii hin qabani. Jiraattota kunneen keessaa baay'een isaanii namoota adii madaalii tokko irra kan ka'anii fi isaaniif hundumtuu naazii adiidha. Magaalaa guddittiin Waankichoota irraa eegalee hanga Daalii Kombeetti fageenyaa hanga kiiloomeetira 1,000 jiru gidduutti keellawwan sakatta'iinsaa 40 ta'an kan jiran yoo ta'u, konkolaachisaan kun galmeewwan keessummaa isaa yoo xinnaate garagalcha isaa 40 qabatee ni deemaa ture. Maaliif akkasitti qabachuu akka barbaade wayitaa gaafatamuttis ati gammoojjii Mooritaaniyaa hin beektu, eessatti maaltu akkasii quunnamu hin beekamu. Kanaafuu of eeggannoo addaa taasisuun qabaa ture. Tokkoon keellawwanii irratti galmee kee hooggantotaa fi nan kenna. Quunnamtiin keenya kan addaan cite yoo ta'e yookiin balaan cimaa tasaa kan uumame yoo ta'e embaasiin isin barbaaduu fi dhufuu hin oolu. Kanaafuu keellaa irratti wayita gaafatanitti namoonni isin barbaadan yoo xinnaate keellaa sana nagaan darbuu kee ni mirkaneeffatu jechuun dubbata ture. Kana jechuun bakka sakatta'iinsaa sadarni ittiin addaan citee fi isa duraa gidduutti wanti tokko uumameera jechuun murtii tokkotti dhufuun ni danda'ama. Barbaacha kana ni salphisaa jechuun yaada isaa nama ajaa'ibsiisu kennama. Haa ta'u malee hiriyoonni isaa osoo rakkoon tokko isaanii hin qunnamin gammoojjii sa'aatii 27 erga deemanii booda Daalii Kombee gahan. Jiraattonni magaalaa Daalii Kombee qaama miidhamtummaa isaanii kana akka hir'inaatti hin fudhatanii. Jiraattonni fedhii fi sababa uumaa irraa kan ka'een qaroo dhabeeyyii ta'uu isaanii fi qormaata lafarraa sababii quubsaa uumamee guutummaan guututti ta'uu baatullee dandeettii uumama namummaatiin baraaramuu keenya yoo xinnaate garaa qulqullummaan mari'achuu keenya agarsiisuu qabnaa jedhu. Akkuma dhugaasaatti qaroo dhabdummaan gosa Daalii Kombee irratti dhiibbaa tokkoyyuu waan fide hin fakkaatu. Miseensonni gosa kanaa haala sukkanneessaa gammoojjii kana dandamatanii namni ija tokko qabu raawwachuu yookiin hojjechuu danda'u hunda raawwachuu ni danda'u. Dhimmoota tokko irratti immoo namoota ijji isaanii argu caalaa waan gaarii ni hojjetu. Fakkeenyaaf yeroo jijjiiramni qilleensaa rakkisaa yookiin kan akka obomboleettii cirrachaa dhufu dursanii beekanii namoota biroo akeekkachiisu. Horsiisee bultoonni gammoojjii keessa jiraatan yeroo hunda bishaan galaa isaaniif yookiin bineensota isaaniif salphaatti waan hin arganneef qaama lafaa dachee jalatti bishaan qabatee jiru adda baasuu danda'u yookiin bishaan fagoorraa jiru funyaaniin urgeeffachuun fi kallattii qilleensaa jiidhaa qabu akka koompaasii dogoggora tokko malee addaan baasuun isaanirra darbee horsiisee bultoota kaanis lubbuu baraaru. Kunniin mallattoo cimaa kan ta'anii fi eenyummaa isaanii duraanii waliin amanamummaa fi walitti hidhamiinsi qaban xiyyeeffannaa hayyoota hedduu kan hawwatee fi mootummaan Mooritaaniyaa itti gaafatamummaa isaa hin baane jedhanii moggaasuu fi haalli isaanii dirqisiisee uumeera. Miseensonni gosa kanaa hordoftoota amantaa Islaamaa ta'anis carraa amantaa barachuu kan qabanii fi dandeettii ilaaluu qabaniin osoo gadi hin ta'in dandeettii kan qaban ta'us mootummaan barnoota ammayyaa fi tajaajila hawaasummaa biroo waliin gahuu dadhabuu isaatiin komatamuu qabaa jedhu. Uummanni Daalii Kombee akkuma hawaasa qaroo dhabeeyyii Meeksikoo fi Peeruu jiranitti hambaa teekinooloojii irraa waan fayyadamuu hin dandeenyeef barreeffamawwan kompiitaraa fi bireelii fayyadamuun kutaa addunyaa kaalawwannis ta'e ofuma isaanii waliin gahuun jireenya isaanii salphisuu baatanis manneen dhoqqee haala qilleensa naannoo sana wajjin wal simuu fi obomboleettii gammoojjichaa akka dandamatanitti ijaaraman nama ilaalee fi namoota iji isaanii arguun kan ijaaramedha yoo jedhan amanuun nama rakkisa. Kana malees hojiin qonnaa isaanii waggaatti al tokkollee waqtii roobaa eeggatanii hojjetan ajaa'ibaa fi afaan namaa qabsiisu yoo ta'u akkaataan bineensota isaanii kunuunsan oomishanii fi itti fayyadaman akkasumas walitti qaban nama ajaa'ibsiisa. Armaan olitti biyyoota adda addaa caqasni keessatti ganda qaroo dhabeeyyii jedhamanii waamamanitti rakkoon qaroo dhabeeyyii jiraatotaa furmaata argachuu baatus mootummaa fi dhaabbileen gargaarsaa deeggarsa quubsaa namummaa daldunyaa argachaa hin jirani.
Haalli kun dhaggeeffataa fi gaddisiisaa ta'us biyyoota kunneen irraa haala adda ta'een biyya bahaa giddu galeessaa irraa abdii kan namatti horu akkasumas hojiiwwan gaariin namoota biroo fi fakkeenya ta'uu danda'anis ni jiru. Daangaa kaaba dhiyaa Sooriyaa fi Turkii irratti kan argamu Nuur Kaamp ganda qaroo dhabeeyyii jedhamu namoota qaroo dhabeeyyii addunyaa kanaa fi abdii fi gammachuu urjii fagoo fakkaatu calaqqisiira. Siiriyaa kutaa bulchiinsa Idlib keessatti kan argamtu Zaawiyaan irraa kan godaane Azaan Qaasam daa'ima qaroo dhabeeyyii ganna 10 yoo ta'u, ganda kana dhiisanii erga deemaniin booda jireenyi isaanii jijjiirame keessaa tokkodha. Kaampii baqattoota Idlib keessatti haala rakkisaa keessa dunkaana keessa jiraachaa kan ture Azaan dunkaana keessa jiraachuun nama qaama guutuu qabuuf illee ulfaataadha. Qaroo dhabeeyyii yeroo ati taatu immoo ni cima. Baay'een rakkadhe. Amma garuu jireenyi koo jijjiiramee kaampii kana keessa jiraachuun namoota qaroo dhabeeyyii fi mijataadha jedhama. Erga dhalatee booda qaroo dhabeeyyii kan ture Azaan jireenya isaa keessatti ifa argee akka hin beekne ni dubbata. Itti fufees keessattuu bireeliin dubbisuu waan baradhuu fi salphaatti sosocho'uu waan danda'uuf amma gammadoodha jedhama. Maqaan isaa jecha Arabaatiin Nuur, hiikni isaa ifa kan jedhu dhaabbanni tola ooltummaa kun namoota qaroo dhabeeyyii ta'an maatii isaanii waliin hammatee kan qabu yoo ta'u, namoonni kaampii kana keessa turan muraasni isaanii qaroo dhabeeyyii ta'anii dhalatanii fi kanneen miidhaa waraanaatiin ija isaanii dhaban walitti qabanii argamanidha. Asitti gandichi haala namoonni ija hin qabne salphaatti bakka tokkorraa gara bakka biraatti akka sosocho'anitti kan qophaa'edha. Tokkoon namaa bakka gahumsa isaaniitti karaa kamtu akka geessu yookiin karaa gara manaatti deebi'u akka argatu keenyan manneen jireenyaa gandaa sana keessatti argaman irratti mallattoowwan qubeewwan bireeliitiin itti maxxanfan kaa'amaniiru. Manni jireenyaa kunneen gara kutaa isaaniitti saaloonii yookiin kutaa qaama itti dhiqatanitti akka gahanii fi gargaaruuf faayaawwan boca adda addaa qaban keenyan irratti kaa'ameeraa fi mootummaa Kuweetiin kan deeggaramu kaampiin Nuur kan durfamu Amaar Giraald innis qaroo qabeeyyii yoo ta'u, ganda kana kan ijaare dhaabbanni tola ooltummaa Kuweet Baasaayirree fi dhaabbata gargaarsa namummaa biyya keessaa Aldiyaatiin akka ta'e ni himama. Akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 2022 irraa eegalee namoonni ija hin qabne 182 ol kaampii kana keessaa manneen 103 fi dunkaana biroo hedduu keessaa waliin jiraatu. Dhuguma qaroo dhabeeyyii ta'uun dunkaana keessa jiraachuun si'oolii keessa jiraachuudha. Haala kanaan duraan kaampii baqattootaa Dalee kun dunkaana si'oolii jedheen waamaa ture jedha Amaar. Haaluma wal fakkaatuun kaaba dhiyaa Sooriyaatti namoonni qaroo dhabeeyyii 3,000 ta'an kan jiraatan yoo ta'u, isaan keessaa muraasni isaanii miidhaa waraanaatiin kan agartuu dhaban yoo ta'an, kaan immoo qaroo dhabeeyyii ta'anii kan dhalatan ta'uu qorannoon Idlib keessatti gaggeeffame ni mul'isa. Waggaa keessatti bara 2011 irraa eegalee waraanni biyya keessaa Siiriyaa keessatti gaggeeffamaa ture lubbuu namoota 300,000 fi 50,000 ol galaafateera. Namoonni gara miiliyoona 13 ta'an Siiriyaa keessaa buqqaaniiru yookiin gara biyyoota birootti baqataniiru. Pirezidaantiin Siiriyaa Bashar al-Assad harka 3 keessaa 2 biyyattii deebisee to'achuu danda'us Idlib ammallee cimina gareewwan finciltootaa mormitootaa isheedhuma da'oo itti taasifatanidha. Gandichi jireenya namoota qaroo dhabeeyyii fooyyessuu fi karoorawwan barnootaa hedduu hojiirra oolchuu eegaleeraa jedha Jaarad. Kan umrii waggaa 10 Ruuqiyaa Ahmed naannoo baadiyyaa kibba Halabaa Almookadir irraa qaroo dhabeeyyii godaanteedha. Nuur kaampii keessaa obboleessa ishee fi obboleettii ishee waliin kan jiraatan yoo ta'u, isaanis haaluma wal fakkaatuun qaroo dhabeeyyiidha. Isheen xiqqoo quxisuun Ruuqiyaan haala jireenya ishee wayitaa ibsatu erga as dhufee jireenyi keenya baay'ee fooyyeera. Jireenyi keenya gara jireenya nagaatti deebi'eera. Nuti asitti ammas qaama hawaasa kanaa taanirra. Hiriyoota qabna, ni baranna, gammachuudhaan taphannaa jetti. Jiraataan magaalaa Nuur kan biraan kan waggaa 29 Ahmed Al-Himaad immoo bara 2016 misaayilii humnoota mootummaa Sooriyaatiin darbatameen mana jireenya isaa naannoo baadiyyaa Hamaatti argamu waan haleeleef ija isaa wayitaa dhabu, haati manaa isaa immoo miidhaa guddaan irra gaheera. Ijoollee 2 kan qabu Ahmed maatii isaa keessaa inni qofti nama ija hin qabne yoo ta'u, haati warraa isaas sababa miidhaa qaamaa ishee irra gaheen qaamni artiifishaalaa namtolcheen waan itti hidhamee fi
innii fi maatiin isaa gargaarsa argatanii jireenya ufayyaa jiraachuuf waan danda'anii fi gara ganda kanaa dhufaniiru. Galata Nuurii fi haa ta'uti Ruuqiyaa fi Yaazan ammas waa'ee garee isaanii yaaduu jalqabaniiru. Kaayyoon keenya as ganda Nuur keessatti qabnu gidiraa fi miidhaa waraanaa namoota qaroo dhabeeyyii salphisuu fi hanga dandeenya carraaqnee balleessuudha jechuun Amaar abdii fi karoora egeree qabu irra deddeebi'ee yoo dubbatu ni dhaga'ama. Kabajamtoota maatii chaanaalii keenyaa, har'aaf olaantummaan kaaba lixa Afrikaa gammoojjii Saaraa keessatti kan argamtu biyya Mooritaaniyaa hanga jiraattota ishee keessaa walakkaan qaroo dhabeeyyii ta'anii itti argaman ganda tokkorraa kaanii addunyaa irratti biyyooti haalli wal fakkaataniin itti argaman ilaalchisuun odeeffannoon isin qoonne kanuma fakkaata ture. Gara fuulduraattis karaa chaanaalii keenya yoo nuuf dhiyaate yookiin yoo beekne kan jettan yoo jiraate eeriyuu keessan saanduqa yaadaa yookiin koomentii booksii keessatti nuuf ibsa. Nuti hojii fooyya'aa qabannee akka dhiyaannuuf chaanaalii kana sabiskiraayibii fi sheer gochuun namoota biroo akka gahu chaanaalii kana akka beeksistan kabajaan isin gaafachaa, namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuun mallattoo bilbiltuu tuquun maatii keenya waliin tarkaanfadhaa jenna. Yeroo gaarii.